jetteetiin addunyaan badhaaftu. Keessattuyyuu Dr. Abiy waldhabee Eertiraa fi Itoophiyaa nama hum hedduu irratti lubbuu dhabe faleetiin biyyi lamaan araarsee jedhanii badhaasan. Badhaasi kunin an qofaa miti jaala xiyyi kana irratti waliin qabsoon pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqillee malee jedhe Dr. Abiy badhaasa kana fudhatu. Falee araaraa kun akka namni hedduun herregatutti Eertiraa irreen nam bulchitutti nagaa fiduufa danda'a. Kaan ammoo mootummaan Eertiraa tanallee jedheetiin uummata gargalchuu lakkisuu waan dhiisuun fakkaatu jechuun dubbatan. Gamkaanin ammoo lammiin Eertiraa ka Osloo Noorweey jiraatanii nagaan lafirraa mul'atu ka biyyi lamaan jidduu jiru guddoo waan arguu jirru hin qabnu daariin biyyi lamaan illee cufa waan koomishiniin daangaa biyyi lamaan armaan dura murteessalleen hojiirra hin oollee jedhaniitiin horee badhaasan kennitetti mormii qaban himatan. Mani marii godina waldiyaa akka uummatii isaa naannoo mataa ofii qabaatee ofiin bulchuu danda'a gaafachuu jira. Akka hin Itoophiyaatti muddee kudhaniin duratti deebii argachuu baannaan dubbitaan federeeshiniitti geeffannaa jedhaniitiin dubbachuu jira. Akka bulchiinsi godina walaayitaa jedhutti gaafiin uummata kana qajeelumaan laalamuufii jirti. Ministeeroti haajaa alaa Masrii, Itoophiyaa fi Suudaan, Ameerikaa fi Baankiin Addunyaa marii isaanii waan hidha Abbayaa irratti mari'atan keessa ta'anii caqasuuf isaanii itti gammadan. Akka ministeera haajaa alaa Itoophiyaa jedhetti marii Finfinneef Kaayiroo irralleetti waan hedduu irratti akka itti deemu malan irratti waan hedduu walii galan. Marii itti aantutti ammoo akka biyyittii sadeenu hojii ammirra walii galan tana durumatti hin deeman wal abdachuu jiran. Mariin itti aantu ammajii 13 bara 2020 ganna dhufu keessa Washington DC'tti itti deebi'an. Waldaa Afrikaa fi biyyoota waldaa Afrikaatiif Kariibiyaanii fi biyyooti Paasifikii keenya Naayiroobiitti mariitti jiran waan akka irratti mari'atanii waliin hojjechuufillee walii galan. Waldaa kanallee pirezidaantii keenya Uhuruu Kenyaattaa itti filatanii galmoo daawwititti Naayiroobii nu erge. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Kenyaattaa dura bu'aa gumii biyyoota Afrikaa, Kaaribiyaanii fi Paasifik ta'uun muudaman. Walga'iin gumii biyyoottan Afrikaa, Kaaribiyaanii fi Paasifik yookaan immoo gabajii afaan Ingiliziitiin ACP jedhamuun beekaman kaleessaa fi har'a guyyoota lamaaf Naayiroobitti taa'amaa ture har'a goolabameeti jira. Gaggeessitoonni biyyoottanii akkasumas immoo bakka buutonni mootummoolee fi dhaabbolee walga'ii kana irratti hirmaatan dhimma diinagdee fi daldalaa waan faalama qilleensaa fi dubbii kan irratti mari'atanii jiru. Gaggeessaa gumii biyyoottan kanaa haarawaa ta'uun kan muudaman pirezidaantii Keeniyaattaanis miseensonni gumii ACP kun diinagdee fi quunnamtii sabootaa walii isaanii jidduu jiru guddisuu qabu jedhan. Akkas jedhu Keeniyaattaan gumiin biyyoottan Afrikaa, Kaaribiyaanii fi Paasifik uummata biiliyoona 1.1 kan of keessaa qabu, mogolee diinagdee doolaara tiriliyoona 1.5 kan of keessaa qabu gumii investimentii filannoo hedduu dhiyeessuu danda'udha. Garuu sadarkaa addunyaatti lakkoofsa uummata gumii keenya keessa jiruu fi ida'ama diinagdee gadichi qabu qofaan dorgomuu hin qabnu. Qabeenya beekumsaa qabnus walitti finnee faayidaa uummata keenyaa eegsisuu danda'u qabna jechuun dubbatu. Keeniyaattaan biyyoota miseensa gumii kanaa oomishaalee qonnaa qofa oomishuu odoo hin taane teeknooloojiinis wal baranii oomishaalee qonnaa kana fooyyessanii gabaa addunyaatti dorgomoo ta'uu qabu jiran. Jiraatota isaaniitiifis manneetii jireenyaa, tajaajila fayyaa fi barnootaa gahaa, dargaggootaaf hojii uumuu fi rakkoo faalama qilleensaa dhufu ammoo waliin faluu qabu jedhan. Dabalataanis pirezidaantii Keeniyaattaan itti gaafatama itti kenname kan akka ba'anis kakuu galanii jiru. Gumiin biyyoottan Afrikaa, Kaaribiyaanii fi Paasifik bara 1975 kan dhaabbate yoo ta'u, miseensota biyyoota 79 of keessaa Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp faayidaa keessaa argachuuf seera jallisee jedhaniitiin waan akka akkaatiin himachuu jiran. Tana maleellee Koongireesiin Ameerikaa dubbitan irratti qoratee jennaan dhoffatee jedhaniitiin himatan. Paartii Deemokiraatiitti tan himachuu jira. Ganna 234 keessatti Ameerikaan marroo 4 pirezidaantii isii akka kanaan himatte. Taatullee Koongireesiin irratti waliigalee pirezidaantii Tiraamp hujii irraa buusaa jedhanii eeguun dhibi ta'uu dandeetti akka warri ogeeyyotii siyaasaa jedhanitti. Akka itti gaafatamaan koree nagaa Deemokiraati Jerold Nedler jedhetti koreen isaa qaraa Tiraamp seeraan ol annam seeraa olii ufiin jedhaa jechuun himate. Akka Nedler jedhetti Tiraamp mootummaa Yuukireen qarqaarsa mootummaa Ameerikaa hin kennuuf jechuun isaa bulchoota nagaa Ameerikaatu waan hedduun doorsise. Filannoo bara dhufurralleetti koree Koongireesii hojii pirezidaantii to'attulleetti hojii tan hin dhossa jechuun isaa seera al ta'uu agarsiisaa jedhu. Tiraamp waan jedhaniin kana cufaa mormate. Finlaand muummee ministeera haaraa filatte. Saanaa Maarin dubartii ganna 34ti. Nami ganna kanaan biyyi bulchaa jedhaniitiin filatan akka oduun hin baatetti isuma. Maarin mootummaa paartii 5 bulchitu 5 qabuun bulchiti paartii tana 4 itti gaafatamtootii dubartii Finlaand barcumaa paarlaamaa 200 qabdii kana keessa harka 90 yookaan nama 90tti filate. Oduu namaaf qabu. Sirna badhaasa Noobeelii har'a gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reeyisaa Anderson akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo sadiif kenname. First, your crucial role in creating peace
between Eritrea and Ethiopia. Inni duraa nageenya Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif, inni lammataa Itoophiyaa keessatti walabummaa siviilii jajjabeessuuf akkasumas waaltaalee cimsuudhaan deemokiraasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif, sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname. Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kurna lamaa olii kan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti geggeeffameen waraanni yerootti geggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu ture jedhan. Kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dippiloomaasummaa miidhee jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen noobeelii Noorweey Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha jedhan. I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially badhaasa kana maqaa lammiiwwan Eertiraa fi Itoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa kadanqaa waggoota kurnaaf biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afawarqii bu'een fudhadha. Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy ennaa lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argamee argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru. Kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. Maanguddoota, dargaggoonni, daa'immaniif ijoolleen innaasaan sababaa waraanaan dararamaniif du'an argeeraa jedhan. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraana geggeeffameen loltoonni 100,000tti lakkaawamaniif lammiiwwan hedduun dhumuu isaanii tuquudhaan waraanichi waa hedduu mancaasee jedhan. Biyyoota lamaan gidduutti kurna lamaaf nageenyi badee waan tureef maatiiwwan addaan faca'anii raayyaan waraanaa naannoo daangaa biyyoota lamaanii dahatee turuu isaallee tuqaniiru. Ergaan aangootti dhufee jedhan muummichi ministeeraa Abiy. When I became Prime Minister about 18 months ago, I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary. Baatilee 18 dura nama muummicha ministeeraa ta'ee filatame keessa kootti kan natti dhaga'ame biyyoota lamaan gidduu waraana ture dhaabuun barbaachisaa akka ta'e ture. Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti nageenya buusuun akka danda'amu namane. Lolli biyya keenya lamaan yeroo dheeraadhaaf addaan kute dhaabachuu akka qabuun itti amane. Adda adda ba'uu mannaa nagaa waarinsa qabuu fi riqicha walta'iinsaaf michoominaa gaarii ijaaruun akka nurra jiraatu amaneen michuu koo kataan pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiif gaaffii dhiyeesse. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ittaansuudhaan biyyoonni lamaan diina walii utuu hin taane innumaa diina keenya lamaan kan ta'e hiyyummaa ta'uusaa beekne badhaadhina biyyoota keenyaaf gaanfa Afrikaaf hojjechuu jalqabnee jedhan. Biyyoota lamaan gidduu ka jiru hariiroon dippiloomaasummaa, geejjibaa, teleekoominikeeshiniif kanneen biroo bakkatti deebi'aniiru amma qiyyaafati keenya misooma waliin irratti ta'uu qaba jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy haasaa isaanii naatti fufan waraana jalqabsiisuuf yeroo xiqqootu ga'a nageenya buusuuf garuu gandeeniif uummatatu walii galuu qaba jedhan. For me, nurturing peace is like planting and growing trees. Just like trees. Anaaf nageenya buusuun biqiltuu dhaabanii akka guddisuuti. Biqiltuu guddisuudhaaf bishaaniif biyyoo gaarii akka barbaachisu. Nagaa buusuuf kaka'umsa cimaa obsaaf garaa gaarii qabaachuu barbaachisa. Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee ida'amuu ennaa ibsan ida'amuun biyya keenya keessatti yaada dhalateef yaada waliin ta'uun badhaadhuu irratti ka fuulleffate. Yaada ida'amuu keessatti keenya kan isaanii kan jedhu hin jiru ka jedhan Dr. Abiy nuyiif nuyi qofaadhaa jechuun ibsaniiru. Yeroo dhiyoottis filannoo walabaa haqa irratti hundaa'e geggeessanaa jedhan. Ergaadhuma irratti dabarsaniinis lammiiwwan Itoophiyaa martinuu nagaa haqaaf qixxummaan akka mirkanaa'uuf harka wal qabannee waliin taane haa hojjennu jedhaniiru. Kantiibaa magaalaa Naqamtee isaan duraanii itti aanaa isaanii fi miseensotni kantiibaa magaalaa Naqamtee 13 ta'an akkasumas namootni isaan faana yakka malaammaltummaa raawwachuun shakkaman biroo 11 ta'an irratti himatni banamuudha. Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaatti qindeessaan dhaddacha lixaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime.
Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Gaarmoosaa Dhugumaa akka jedhanitti yoo ta'e itti aanaa kantiibaaf miseensotni kantiibaa 13 ta'an torban lamaan darbe poolisiin qabamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira. Namootni gocha malaammaltummaa kana keessatti qooda fudhataniiru jedhaman 11 yakka kanaan shakkamanii himatni irratti banamuudha. Obbo Gaarmoosaan torban lamaan darbe namootni 18 ta'an to'atamanii jiru. Namootni 2 har'a fedhii isaaniitiin harka kennataniiru jedhan. Kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii fi namootni biroo 5 hanga ammaatti waan hin dhiyaataniif poolisiin akka qabee dhiyeessu ajajni mana murtiitii irratti baheeraa jechuun kan qindeessaan dhaddacha lixaa kan dubbatan. Yoo jimaata dhufu jechuunis muddee 3 bara 2012tti poolisiin namoota kana yoo hin dhiyeessin maaliif akka hin dhiyeessin mana murtiitti beeksisuudhaaf dirqama qabaa jedhan. Yakka malaammaltummaa namootni hooggansa magaalaa Naqamtee kunneenii fi kan isaan faana hojjetaa turan jedhaman ittiin shakkaman akkas jedhan. Manni dhiyaatee jiru iddoo lamatti baramanii namooti kun nama dhibbee jira. Himata sadarkaa tokko kan himatan namoonni tokko 15tti yakka malaammaltummaa raawwatuudhaan keewwata yakka malaammaltummaa 881 muraa 2007 keewwata 9 jalatti kan isaan himataman. Qabanni kun yakka malaammaltummaa aangoo isaanii kenname alaabaan jechuudha. Qabeenya mootummaa irratti tuutna yamsiisiin otoo mana maree magaalaa fi dhiyeessin baajata mootummaa guddaa ta'e akkasumas immoo manni qopheessaa waan bitamuuf kana naafiti jedhee otoo hin gaafatin aangoo isaanii malee qarshii hedduu ta'e gara miliyoona 2,798,314 kan ta'u hojimaata ala jedhamu. Qaamni kana murteessuu danda'u kana yemmuu danda'u mana maree bulchiisa magaalaatti dhiyeessanii tuu murteen kennin ofa isaaniif kana qabatanii kan namoota hafan 26 booddee kan jiran immoo bittaa meeshaa kana yeroo bitan tokko dursanii proformaa calbaasii fuulaanii kaanii calbaasii sana immoo dhiisanii qaama biraarraati meeshaa bitanii. Meeshaa isaan bitan meeshaa akka tiraaktarii kan mana bulchiisa magaalaaf jedhamee yeroo itti dhufee jiru meeshaan kun hojjetin ilaalamanii bitamuu qaban meeshaa achi keessa jiru hir'ina kan qabu kan guutee hin dhufne. Akkuma dhufee tiraaktarri kun hin dhaabatu hojiirra hin oolle yookaan hojii hin hojjenne jechuudha. Gocha kana yoomi kan raawwatan jarri kun? Bara baajitaa 2011 keessa. Amma ammaatti yeroo meeqa dhiyaataniiru mana murtiitti? Mana murtii kan isaan dhiyaatanii diinuu bira dhufanii har'a guyyaa lammaffaa isaaniiti. Himata dubbisuudhaaf jarri sun tokko wal ga'uu qabu. Himanni illee isaan ga'ee bira warri dhiyaatanii irrattis qophaa'aa jiru. Yoo poolisiin namoota kanneen hin dhiyeessinis himatni dubbifamuu hin oolu jedhan. Amma gaafa jimaatti gaafa poolisiin warraa fi hin dhiyeessa ta'e dhiyeessummaa ta'e ibsatti kennee bakka isaan jirretti manni murtii akka ilaalu taasifamee kan itti fufamu ta'a jechuudha. Akka dhimma siyaasaa ta'etti oduun dhaga'amu garuu sobaa jechuun dubbatan. Dhimmi kun dhimma siyaasaa miti. Dhimmi siyaasaa tun ta'in qabeenya mootummaa irratti hojimaata seera alaa gaggeessuudhaan birriin misoomaaf yookaan uummataaf ta'uu qabu. Seera alaa haala hojimaata isaa ta'uu eeggatiin namoonni kun baasii godhanii waan raawwataniif yakkaan itti gaafatamummaa qabu jedhameeti manni kan dhiyaate. Dhimma siyaasaa jin waan wal arguu qabu. Yoo yakki namootni kunneen ittiin shakkaman irratti raggaa'e hidhaa cimaa waggaa 7 hamma waggaa 15 isaan adabsiisuu malaa jechuun qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Gaarmoosaan dubbatanii jiru. Guyyaan mirga namoomaa idila addunyaa 71ffaan sadarkaa addunyaatti mata duree dargaggummaan mirgoota namoomaatiif jedhuun kabajamaatiin jira. Sirni kabajni kun guyyaa har'aa sadarkaa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee ta'ullee eenyummaanuu rakkoo mirga namoomaa irratti mul'atu obsaan bira darbuudhaaf cal'isuu hin qabu jedhan Aadde Ma'aazaan. Waldaaleen siiviikii mirga namoomaa irratti hojjetanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kanaan dura daangaa walirra kaahaniitiin kanneen walitti hin dhufne dallaarraa wal ilaalan turaniidhaan waltajjii har'aa irratti kan ka'e walitti siqanii haala kanaan mirga namoomaa kaayoo waliinii ta'e irratti waliin hojjechuudhaaf waltajjii kana waliin qopheessuun milkiidhaa fi tarkaanfii tokkodhaanillee jajameetiin jira. Ayyaanni guyyaa mirga namoomaa sadarkaa idila addunyaa kun Itoophiyaatti kan kabajame marii mata duree nagaa fi mirga namoomaa Itoophiyaatti jedhuuni. Marii kanarratti akka ka'een mirga namoomaa kabajuu keessatti danqaalee carraa fi milkiileetullee mul'ata jedhan. Hojiilee hanga ammaatiin bu'aa bahiileedhaan dabalatatti rakkoolee mudataatiin jiran akka furuuf mootummaan xiyyeeffannaa kennee akka hojjetuufillee gaafatameetiin jira. Koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalallee rakkooleen bakka bakkatti mul'atan bu'aa bahiidhaa fi danqaan akka dhaabbatuuf kan hojjetan ta'uu waltajjii kanarratti dubbatanii jiru. አሁን ባለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ የሰብአዊ መብቶች አያያዝን በሚመለከት ምን እድሎች ተገኙ? haala qabatamaa Itoophiyaa yeroo ammaa irra jirruun mirgoota namoomaa ilaallateetiin bu'aalee maaltu argame? Danqaalee maaltu hoo jira? Carraalee maal hoo qabna kan jedhuun ilaallee bu'aalee qaban babal'isuudhaaf jenneetiin hojiilee hojjetamaatiin jiruun marii taasisaatiin jirra.
marii kana keessatti keessummoonni kennallee hanqinoota jiran nutti himanii hubannaa cimsuudhaan wantoota waliin hojjetamuu qabu irrattillee waltumsuudhaaf carraa bana. Nutis hojii jiru babal'isnee caalmattiyyuu hojjechuu akka qabnu ejjennoo kenna ibsuudhaaf waltajjii kana qopheessine. Dhaamsi kenna inni gama biraa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan Itoophiyaa keessa jiran wajjin walitti dhiheennaan hojjechuu kan barbaadu ta'ullee agarsiisuufi jedhan Dr. Daani'el. Ibsa waltajjii rakkoolee mirga namoomaa irratti xiyyeeffateetiin dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa irratti hojjetan walitti dhufanii baasan kanaan akka kaafametti rakkoolee yeroo dhihoodhaa as mudataatiin jiraniin lubbuu darbe lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan qabeenya manca'ee fi qaama hir'ate akkasumatti ammoo dhiittaalee mirga namoomaa garaagaraa kan akkaan hammaataatiin dhufe ta'uu agarsiisa jedhan. Rakkoolee kanniin furuudhaaf mootummaan heera kabachiisuu gaafiilee haqaa lammiileen gaafataniif deebii yeroodhaan kennuun barbaachisaa ta'ullee waltajjiin kun kaaseetiin jira. Haqni gadi bu'uu dhabuu fi gaafiileedhaaf yeroodhaan deebiin kennamuu dhabuun dhiittaa mirga namoomaatii fi walitti bu'iinsa guddaadhaaf sababa ta'aatiin jira jechuudhaanillee dubbatame. Isa kana mootummaan daddaffiidhaan deebii itti kennuu qabaadhaanillee akeekamee jira. Akkuma rakkooleen jiran milkiileelleen galmaahaniitiin jiran kan jedhan daayireektarri ol aanaan liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaroomaa Baqqala dhaaba isaanii dabalatee hedduun godaansaan biyya alaa turaniitiin fooyyaatii biyya keessatti dhufe booda gama biyyaatitti galuudhallee kaasan. Ayyaana kana kabajnu biyya keenya keessatti gaariinis jira gaarii kan taanis jira maaliif mirga namoomaa dhuguma biyya akkam keessatti iyyuu guutummaa guutaatti kabajamaa hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo isa darbee caalaa amma fooyya'eera maaliif waggoonni 28 darbinee irra caalaa yoo hamaa ture akkasillee walitti dhufnee kabajachuuf illee carraa hin jiru ture amma garuu akka mootummaan jedhettis akka isaan hojjechaa jiranittis fooyya'aa dhufa jenneetu ilaalla garuu immoo walumaa galatti fooyya'eera yookiin immoo sirriimatti deemaa jira kan jennu hin jiru kanaaf kun akka mallattoo tokkotti ilaalamuu danda'a jedhee namana. Dhaabbileen siiviikii garaagaraa fi bakka bu'oonni hawaasaa marii mata duree nageenyaa fi mirgoota namoomaa Itoophiyaatti jedhu kanarratti hirmaatanii mari'ataniitiin hin jiru. Pireezidaantii Waldaa Barsiistota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii hojiin mirga namoomaa kan daa'imummaa irraa kaasee dhalarratti hojjetamuu qabuu fi waan murteessaa dhalli namaallee walii eeguu qabu ta'uudha kaasan. Waltajjiin kun waltajjii guddaadha. Biyya kana keessatti eegumsi mirga namoomaa jabana dhufaa darbaa rakkoo akka ta'e duwwaa ka'ee baay'ee isaa akka hubadhetti namni lafa dubbatu hin jiru. Seerota baay'ee qabna biyyi keenya seerota baay'ee mallatteessitee garuu sana eeganii deemuu irratti hanqinni guddaan akka jiru kan hubadheedha. Natti fakkaata yaadii hundumtuu kan itti calaqqisee fi namoonni gahee isaanii fudhatanii kan galan. Eegumsa mirga namoomaaf manni barumsaa iddoo murteessaadha. Iddoo kanarratti akka gosa barnootaatti ofuma danda'ee jira. Waldaan misooma Oromiyaa mana barumsaa bultii addaa baneetiin ijoollee ciccimoo naannoo keenya keessa jiran dandeettii kalaqaa qaban kalaqa isaanii haalli mijatee dhabuudhaan kalaqni isinis qabatanii achumatti hanafan manneen barnootaa bultii addaa banee damee Adaamaa irratti gaajaan darbu hojjetaa ture. Amma immoo fedhiin uummata bira jiru gaaffiin ijoollee isaa as gashee barsiifachuu bal'aa waan ta'eef guyyaa darbe kana magaalaa Bishooftuu naannoo hora Aarsadiitti mana barumsaa bultii addaa damee lammaffaa banee. Inni haaraa ijaarsistan kun barattoota meeqa fudhata jettanii yaaddu? Yeroodhaaf kan nuti yaadne ijoollee 200 waggaadhaan fudhata damee isa kana. Manni barumsaa sun tajaajila maalii kennaaf? Akkuma mana barumsaa bultii addaa Adaamaa suni sireen isaanii asii manni yaalaa qabu, mana ciisichaa qabu, mana nyaataa qabu, mana dubbisaa qabu. Sarvisiin hunda kan guuttatee fi yuunivarsiitii irraa ammoo kan adda isa godhu manni barumsaa kun ijoollee nyaata isaanii asitti itti kennaan saamunaan sooftiin ijoolleedhaaf kan kennamu ta'uu fi ansoolaa birdilibsii dabalateetiin asuma karaa waldaatiin baasiin kun kafar kan ta'u jechaadha. Sarvisii hunda argatu ijoolleen keenya. Egaa amma yeroo jalqabaatiif mooraa sana keessatti ijoollee yoom fudhattu? Ijoollee 270 fudhanneet yeroo ammaa kana baruu barsiisuu jalqabeera. Mooraa Adaamaa keessaa hoo meeqa qabdu? Ijoollee 340. Kan marsariitii adda addaa irratti mul'ataa ture barumsuma kanaaf kan gargaaru waan akka tajaajila waayifaayi faa kan akkasii akka barattoonni argatan gochuuf gartuun tokko dhiyeenya kana Ameerikaa irraa dhufee ture miti? Sirriidha. Odaanirra Ameerikaa wajjin waliin qindaa'anii namoonni mana barumsaa isaan itti baratanitti ispoonsara gochuudhaan sarbarii 11 manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiranii fi mana barumsaa kana lamaaniif fidanii dhufaniiru. Kaayyoon isaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha.
Sarvariin kun kitaabota kuma hedduu qaba. Ingilishii adda addaa achi keessa hin jira, viidiyoodhaanis hin jira, dubbifamaan hin jira. Naannoo Harargee irratti, Awwadaa irratti mana barumsaa haayiskuulii tokko keessatti install goonee jirra. Arsii lixaatti aanaa Kufalee keessatti manneen barnootaa lamaaf sarvariin kun install ta'ee ijoolleen akka ittiin fayyadamu taasifamee jira. Karaa lixaattis immoo asin gara Wallaggaa irraanis immoo manneen barnootaa Gimbii haala kanaan deeggarsi godhamee jira. Sarvaroonni dhufan sun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti akka install ta'anii IT professional warri ta'an dhufanii leenjii fudhatanii deebi'anii hojii kana ijoolleen irratti barataa jiraachuu fi barnoota gaarii achirraa argachuuf fiidbaakii guddaa argannee jedhan. Ammas manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jiru laaboraatoorii viidiyoo hin qaba. Ijoolleen kun moobaayilii immoo harkaa qaban irratti achirra daawunlood godhatanii kan barbaadan sun laalanii nootii qabachaa laalu booda immoo erga isa raawwatan sun keessaa diliit godhanii iddoo wanni sitti liinkiin jirtutti dhaqaniitiin daawunlood godhatu. Haala kanaan ijoolleen keenya tokko viizuwaal haala ta'een akka baratu. Uummata Ingilishii dhimti isaaniillee akka fooyya'uuf kan tajaajilu. Inni sadaffaan viizuwaal viidiyoo barsiisatti keessatti waa'ee keemistirii, waa'ee baayoloojii, waa'ee maatimaatiksii bitee barsiisu. Eksersaayizii adda addaa qaba. Hintii kennaafi ijoolleen gaaffii suniin hojjetu. Yoo isaanis hin taane hintii argatu. Hintii sun booda immoo isteetiitiin kaalkuleetii kan hunda kan qabatu waan ta'eef Odaa Noord Ameerikaan baay'ee galata guddaa qabu. Halkanii guyyaa mana barumsaa sun taa'anii kan ganama seenaa amma sa'aatii 2 amma sa'aatii 3 taa'uudhaan ijoollee kana leenjisaa turan. Namoonni daawwannaa yookaan fira dubbisuuf gara biyyaatti dhufan gara mana barumsaa keessanitti goranii ni ilaalu. Namoonni baay'een yeroo achi as dhufan an akka abbaa caalaas obboleessi Leencoo Lataa mana barumsaa kana daawwatanii ijoollee kanatti dubbatanii isin abdii uummata Oromooti jedhanii ijoollee keenya jajjabeessanii achittis deeggarsa guddaa nu godhanii fiisii irratti. Ammas immoo gaafa biyya dhufan qabatamaan immoo ijoollee ilaalanii muuxannoo isaanii yeroo hiranii jira. Profeesar Kuweenis mana barumsaa kana dhuftee ijoollee kanatti dubbattee muuxannoo ishii hirtee fi ijoolleen nuti asitti barsiifnu kun namoota muuxannoo guddaa qaban addunyaa irratti iddoo adda addaa jiran kitaaba kamirraa yoo argannu waan ta'eef ijoollee keenya haala kanaan barsiifannee Oromiyaa irra darbanii Itoophiyaadhaaf addunyaa kana waa gumaachuu danda'an haala ittiin uumuu dandeenyu qabatamaanis waan agarsiisaa jirru. International exposure akka qabaataniif ijoollee yuunivarsiitii galan keessaa ijoollee baay'een biyyoota adda addaa keessatti erginee barsiifachuudhaaf carraa argataa jirra. Yeroo ammaa kanas immoo ijoolleen baranii yuunivarsiitii galan yuunivarsiitii biyya alaa yuunivarsiitii beekamaa tokkotti ijoolleen 25 nu darbanii amajjii kana irratti deemanii yuunivarsiitii barachuudhaaf ijoolleen naannoo 8 ta'an immoo biyya Chaayinaatii digirii isaanii afaan Chaayinaatiin barataa jiru. Mana barumsaa keenya keessatti afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii, afaan Chaayinaa walqixa baratu ijoolleen keenya jechuudha. Obbo Dajane Ameerikaa kaabaa keessatti waggaa darbee damee waajjira Odaa bantanii deebi'uun keessan ni yaadatama. Ergasii gargaarsi naannoo kana argattan maal fakkaata? Akkuma hawaasa keenya biyya keessa jiruus akka eenyumaan horiitti hawaasa isaa nama gargaaruu barbaaduudhaan warreen gaddaa Odaa Noord Ameerikaa ergaachitti dhaabbatee booda yeroo sunitti muraasa keessa kan deemne akkaataan inni uummanni sun Oromiyaa gargaaru ijoollee obboleeyyansaa gargaaruudhaaf fedhiin inni qabu fedhii guddaa akka kan argine qabatamaan miseensa waldaa ta'uudhaan machitti hirmaachuudhaan laaptooppii 222 kan ta'u bitanii fidanii isa keessaa immoo kompiitarri 145 fi ismaart televezyiinii 25 gara biyyaatti erganii manneen barnootaa keessatti mana barumsaa bultii addaa kanaaf barsiisotaaf akkasumas qophaa'anii ijoollee ittiin barsiisan qulqullinni barnootaas immoo akka sirriitti mirkanaa'u tiishingi eedii adda addaa immoo intarneet aksesii akka qabaatu ismaart boord televezyiinii gashanii haala kanaan yaan deeggarsanuu godhaa turanii galata guddaa qabu kana galateeffachuun barbaada. Otoo bulaan Oromoo naannoon Wallagga lixaa waggaa har'aa yeroo akkanaa kan rakkoo nageenyaa cimaatu ture. Xaafii kumtaala 140 kan ergeen ijoollee kana. Manni barumsaa kun asitti gaafa heddumamu godina gujiirraa sangaa 10 ijoolleedhaaf erge. Xaafii itti baatee horii isaa itti gurguree ijoollee kana barsiifataa jira. Waldaa Misooma Oromiyaa qabeenya inni qabu uummata isaati, miseensa isaati. Uumaa tokko waan qabnu hin qabu. Dhalattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessa hojjetan addunyaa kanarra baay'atu jiru. Ijoollee kana akkaataan isaan iskoolarshipii argachuu danda'an deeggarsa guddaa nu barbaachisa. Kan biraa warra abbootii qabeenyaa jiraatan immoo
ijoollee keenya namni biraa nuu barsiisuu hin danda'u. Kan biraa namoonni biyya kana dhufan immoo dhufanii ijoollee kanaaf muuxannoo hiranii akka deeman an deeggarsa gaafachuu barbaannu. Gara fuulduraatti odaa saayinsii fi teekinooloojii yuunivarsiitii kan jedhu Waaqayyoon nu gargaara, uummanni Oromoo nu gargaara jennee yaadna. Laga Xaafoo Laga Daadiitti feeziin tokko ijaaramee dhumeera. Hayyoota keenya yuunivarsiitii adda addaa jiran dhufanii ekspiraansii isaanii sheer godhanii barsiisuudhaan hirmaannaa guddaa nu gochuu qabu jechuun barbaada.